Ijoo dulee keenya guyyaa har'aatiin aktiivistii Jawaar Mohaammed to'annoo seeraa jala oolfamanii jechuun faarsee bultoonni mootummaa torbee tokko oliif ololli oofaa turan sobaa jedhame. Jawaar Mohaammed dhimma kanarratti waan jedhe qabaam gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun walitti bu'iinsa Gaambeellatti uumameen guyyaa tokkotti yoo xiqqaate lubbuun namoota 47 olii fi akkasumaan namoonni 100 ol madaa'uun uumameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin obbo Hasan Alii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa Finfinneen yoo barbaadde samiitti ol guddatte malee abadaan qonnaan bultoota Oromoo buqqiftee akka dalga babal'attu hin eeyyamnu jechuun TPLF waliin walitti bu'anii biyya abbaa isaanii gadhiisanii biyyarraa godaanuuf dirqamanii kan turan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Hasan Alii waggaa 27 booda biyya abbaa isaanii Oromiyaa galaniin gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa namni nagaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa niwus oduu guyyaarraa qabannee dhufneen faana turan affeelaa keenya. Jawaar Mohaammed Minisootaa Teeksaasitti to'annoo seeraa jala oolfamanii jiru jechuun faarsee bultoonni PP ololaa erga oofuu eegalanii bubbuleera. Haa ta'u malee dhimma kanarratti Jawaar yeroo dheeraaf osoo hin jedhin tureera. Akkana jechaa kan turan faarsee bultoonni PP Jawaar irratti ololaa sobaa oofaa turuun abbaan waliin akkuma amala isaa maallaqa isaa waliin dhahee saamee osoo dhokatuuf jedhu hordoffii mootummaa Ameerikaatiin to'annoo seeraa jala oolfameera. Amalli nama bare nama hin dhiisu jawween akkuma Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumee dhamaatii keessaa bu'aa dalagaa argachaa turetti Ameerikaattis gochuma kana osoo yaalu poolisiin Ameerikaa hordoffii cimaa taasiseen inni Minisootaa keessaa yeroo xiyyaara yaabbatee baduuf jedhu qabame to'annoo jala oolee jira jechuun uummata Oromoo fi deeggartoota Jawaar Mohaammed burjaajessaa turaniiru. Haa ta'u malee dubbiin kun dubbii dhugaa irraa fagaate ta'uunsaas beekameera. Kanuma hordofuun Jawaar Mohaammed guyyaarraa fuula Facebook isaa irratti poostii barreesseen meerii kiristimaas jechuun faarsee bultoota PP qaanessuun deeggartoota fi uummata Oromoo isaan gammachiiseera. Oduu keenya itti aanuun naannoo Gaambeellatti walitti bu'iinsa mudateen guyyaa tokkotti yoo xiqqaate namoonni 47 ajjeefamuun yoo gabaafamu dhaabbanni ogeeyyii fayyaa MSF namoota 100 oli kan ta'an madaa'uun yaala argachaa jiraachuu ibse. Sababa kanaa fi naannichi nageenya dhabuu hordofee aangawoonni uggura sochii kaa'anii jiru jedhame. Taatee raawwatame ilaalsee maddeen biyya keessaa akka gabaasanitti muddee 24,2025 aanaa addaa Itaangii kutaa magaalaa Taaraam keessatti haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 47 ajjeefamuu ogeessi fayyaa maqaan isaa akka hin eeramne hin barbaanne tokko himuun lakkoofsi namoota du'anii kanaa ol akka ta'uu danda'u seereera. Itti dabaluunis ani kanan dhaga'e namoonni 47 du'aniiru kan jedhe maddi kun ergasii miidhamtoonni biroo mana isaanii wajjin gubatan lakkoofsi isaanii akka hin lakkaa'aminis jiraachuu ibseera. Namoonni firoottan isaanii jalaa du'anis yeroo ammaa kana warra du'an awwaallachaa jiraachuus ifoomseera. Namoonni dhuunfaa madaa'an hedduun dhaabbilee yaalaa magaalaa Gaambeellaa dhaqqabuu dhabuu isaanii maddi kun ibseera. Sababni isaas rakkoo nageenyatiif jecha daandiin gara magaalaa geessu cufameera kan jedhu ogeessi fayyaa kun namoota madaa'an tokko gara dhaabbata yaalaa kutaalee jedhamu kana bakka haleellaan itti raawwatame irratti kiiloomeetira tokko ol fagaatee buufata baqattootaa dhiyoo jirutti geeffamuu isaanii maddi kunis dabaluun himeera. Ibsaa muddee 24 baaseen dhaabbanni gargaarsa fayyaa ogeeyyii fayyaa MSF guyyaa sana ganama irraa eegalee jeequmsi Gaambeellatti cimee itti bu'uun guyyaa tokkotti miidhamtoota meeshaa waraanaatiin madaa'an 100 ol simachuu isaa ibseera. Dhaabbanni kun itti dabaluun walitti bu'iinsi yoo itti fufe guyyoota itti aanan keessatti miidhamtoonni dabaluu akka danda'anis akeekkachiiseera. Dhaabbatichi torban tokkoof jeequmsi itti fufuu hordofee muddee 17 galgala keessaa buufata baqattootaa Kuleetti jeequmsi ka'uun miidhaa dhaqqabeen sa'aatii 48 keessatti namoota madaa'an gara namoota 50 ta'an yaaluu isaanii isaan keessaa 19 haala ulfaataa keessa jiraachuu isaanis dabalee himeera. Akkasumas guyyoota darban qofatti namoonni madaa'an 150 ol ta'uu yaadachiiseera. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa isa jalqabaati kan jedhaman obbo Hasan Alii waggoota 27 booda gara biyyaa deebi'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Obbo Hasan Alii sababa wal dhibdee siyaasaan waggoota 13tti dhiyaatuuf biyya baqaa keessa jiraachaa turaniiru. Kamisa har'aa muddee 25 gara Itoophiyaatti deebi'uun isaanis dhagahameera. Obbo Hasan Aliin walakkeessa bara 1980 keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984 hanga 1987 pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun hojjetanii turani.
Bara 1988 ammoo wayitaa obbo Kumsaa Dammaqsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii hojjetaa turan obbo Hasan Alii pirezidaantii ta'anaa ta'uun hojjetaniiru. Naannawaa xumuraa bara 1990 keessa biyyarraa baqattummaan biyya Ameerikaa keessa jiraachaa turaniiru. Ergasii waa'een isaanii dhagaamee hin beeku, miidiyaa irrattis mul'atanii hin beekani. Kamis har'aas wayitaa gara biyyaa deebi'an pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoota biroon buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti simatamaniiru. Pirezidaantiin Shimallis ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniirratti maxxansaniin obbo Hasan Alii yeroo kurnan sadiitti dhiyaatu booda maatii isaanii waliin gara biyya wayitas deebi'an simachuu kootti kabaja guddaa natti dhaga'amaa jedhaniiru. Obbo Hasan qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa bahaa nama turanidhas jedhaniiru. Pirezidaantii Shimallis obbo Hasan mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa har'a kana irra akka ga'uuf namoota adda durummaan bu'uura kaa'anidha jechuun jajaniiru. Itti dabaluunis mootummaan isaanii waayiloota isaanii waliin bu'uuressuun qabsoo uummataatiin utubame dhiibbaa hunda dandamatee cimee uummata isaan qabsaa'aniif tajaajilaa jiraachuu ibsaniiru. Gahee obbo Hasan sadarkaa hundatti ba'anii akkasumas tajaajila isaaniitiif mootummaan naannoo Oromiyaa akka galateeffatus ibsaniiru. Gama biraatiinis mootummaan naannoo Oromiyaa namoota oolmaa biyyaaf oolan sababoota adda addaatiin biyyarraa fagaatan gara biyya isaanii akka deebi'aniif deeggarsa barbaachisaa kan taasisus ta'a jechuun eeraniiru.